Ameerikaa fi Israa'el biyyoonni meeshaa waraanaa fi humna ittisaa ciccimaa qaban Iraan irratti erga aleellaa bananii amma gara torban lamaa ta'uuf jira. Biyyoonni baha giddu galeessas kallattii waraana kana keessatti hirmaachuu baatanis aleellaa Iraan irratti raawwattu ofirraa qolachuudhaan hirmaatatti jiru. Akkasumallee biyyoonni Awurooppaa Iraan haleeluudhaaf doorsisaa jiru. Iraan garuu qofaa isheetii lolataa kan jirtu. Biyyoonni michuu Iraan jajjaboo ta'an Chaayinaa fi Raashiyaan maaf callisan? Biyyoonni kunniin haleellaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatan akkasumas ajjeechaa hooggantoota balaaleffatanis deeggarsa waraanaa kennuun isaanii hanga yoonaan dhaga'amne. Gabaasaaleen tokko tokko akka agarsiisanitti Raashiyaan bakka loltoonni Ameerikaa itti argaman Iraaniif odeeffannoo kennuun gargaarteetti jedhu. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin hoogganaa haaraa Iraan filataman Mojtaabaa Kaameniif erga baga gammaddee dhaamaniiru. Achumaanis deeggarsi Mooskoon Teeraaniif gootu akka itti fufu mirkaneessan. Kana jechuun Raashiyaan ifatti Iraan tumsaa jirti garuu deeggarsi ishee kun daangeffamaadha jechuudha. Haa ta'u malee tarkaanfii gara waldhabdee yookaan waraanatti ishee geessu kamiyyuu irraa of qusattee jirti. Iraan wayitaa Raashiyaan Yuukireen wajjin waraanatti seentu diroonii dhiyeessuufiidhaan gargaaraa turte. Biyyoonni lamaan waliigalteewwan adda addaa akka meeshaa waraanaa waliif dhiyeessuu, shaakala waraanaa waliin gaggeessuu akkasumas immoo daldala adda addaa waliin taasisan qabu. Garuu waliigaltee biyyi tokko yoo aleelamte walirraa nafnuu jedhan hin qaban. Kanaaf Raashiyaa fi Iraan michuu tarsimowaati malee waliigaltee waraanaa hin qabanii jechuudha. Kanaaf Iraan gaafa aleelamtu Raashiyaan tumsitee fi waraana kana keessatti hirmaachuudhaaf dirqama hin qabdu jechuudha. Michuu jabduun Iraan kan biraa Chaayinaadha. Ejjennoon Chaayinaa yeroo dheeraa waraanan gidduu seenuu caalaa dippiloomaasiidhaan xumuruudha. Iraaniif Chaayinaan hariiroo waggoota 25 ol qabaatanis dhimma faayidaa biyyaalessaa ishee hanga tuqamnetti Chaayinaan dhimma Iraaniif Ameerikaa wajjiniin waraanatti seenuu hin barbaaddu. Tarii Chaayinaan Ameerikaa waliin waraanatti seenuu kan dandeessu dhimma Taayiwaan kan kallattiidhaan faayidaa biyyaalessaa ishee waliin wal qabatan qofa irratti. Iraan sababa waraanaa kanaan ulaa Hormuz cufuun kallattiin faayidaa Chaayinaa kan miidhudha. Akka tilmaamatti oomisha boba'aa Iraan keessaa hangi harka 90 gara Chaayinaatti kan ergamu yoo ta'u, warshaaleen Chaayinaa irra jireessi dhiyeessii kana irratti hirkatu. Warshaaleen Chaayinaa hedduun jikita boba'aa baha giddu galeessa irraa bituudhaan qulqulleessuun gabaa addunyaaf dhiyeessu yookaan itti fayyadamu. Kanaaf waraanni kun michuu ishee miidhuu qofa osoo hin taane amma kallattiidhaan faayidaa biyyaalessaa ishee irratti waraana dhufe ta'eera. Haa ta'u malee waraanatti seentee waraana dheeressuu caalaa jaarsummaadhaan dubbii xumurtee faayidaa ishee eegsifachuu filatti. Iraaniif Chaayinaan michuu daldalaa guddittii fi maamila boba'aa ishee guddoodha. Wanti Iraan keessatti ta'u waan ishee miidhuu fi haleellaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatan akkasumas ajjeechaa hooggantoota balaaleffattee jirti. Waraanni kun akka gabaabbatuufis Saawud Arabiyaa waliin jaarsummaadhaan yaalaa jirti. Raashiyaa waliin ta'uudhaanis walgahii hatattamaa mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka gaggeeffamu gaafataniiru. Waggootaaf Ameerikaan Iraan irra qoqqobbii cimaa wayita keessu Beejing deeggartuu dinagdee Teheraan ta'uun boba'aa hedduu gatii salphaadhaan irraa bitaa turte. Fakkeenyaaf barma 2025 Chaayinaan boba'aa Iraan alatti ergitu keessaa dhibbeentaa 80 ol bitteetti. Kun ammoo Iraan humna waraanaa ishee akka cimsattu ishee gargaareera. Chaayinaan fedhii dinagdee keessattuu anniisaa waan qabduuf jeequmsa guddaa gatii boba'aa addunyaa ol kaasuu hin barbaaddu. Kanaaf biyyoonni jajjaboon michuu Iraan lamaniyyuu dhiibbaa dippiloomaasii yookaan gama araaratti akka isaan dhufaniif dhiibbaa taasisuurraan kan hafe tarkaanfii waraanatiin gidduu seenuun carraansaa baay'ee xiqqaadha. Tarii biyyi tokko gara waraanatti yoo seente balaa akkamii akka inni qabaatu tilmaamuu dandeessu? Mee yaada keessanas jalatti nuu barreessaa.